كيتا سومالي دربتي نمومتي في دربا وفي نمركافو جرو من التفعل بايث أنا رجعوا في نكارو ما نسين بس إنما رفين سلام ما يسني إن غرفة تاني ما أنا مناكس إن غرفة تاني أنكس سلايجو لو أدي هات مانا كنا برا أول جبرنا سلي مين بامنا برا قاعدين تيجي سنين توتي منو ما تدي دي بتوماينا Hello. Oko. Ani yusi adira. Ukabari da ko akaba si adairu. Ba, akamitin ba aranjira tai. Duga kuma sitti me sanaka. Suuqi maaliin deema barumsin jiru eessa deemtaan jedhu. Gabaan moo ofisheetti deemti kaa? Sitti mee miti nan deemsistu gabaa. Isa misiiti hiriyoota koo biran deema jennaan torban guutuu wal bira turtu har'ammoo dabadhuu taa'inaan jedhu. Kaa kunoola asoosama jaalalaatiin haa dubbisteen illee dubbisa erga mana ture jennaan immoo kitaaba seenaa goototaa dubbisinaan jedhee handi seenaa goototaa dubbisaan si aadaa jiru. Akkamiin godha reessitti meera miti? Mana dhufaa? Mana maaliin dhufta sitti meera? Hin dhufiisin jedheera. Hello. Jaarsummaa. Hello. Jaarsummaa maali? Warra fira keetiiti. Gataa kadoora. Yoora. إما لفني في تورا وتنتي. Jaarsummaa wayii ta'uu. Nu hin teenyu kun haa ta'u. Tole, inni keessa maaliif deemtu gara? Egaa galatoomaa antala keessan ilma keenyaaf akkasiin nu laattaniif gaafachuu dhufnee egaa gurbaan gurbaa hojjetataadha. Gurbaa xaaree jiraatudha. Kanaaf dhufne. Insho, jifuu arguu. Intala maali gamna nu? Suma caaltuudha. Tole, maal qaba mee mucaan? Gurbaani fayyaa qaba. Fayyaa kan caalimmoo hin jiru. Namni fayyaa qabaannaan milkaadha. Amma fayyaa maccime fayyaan immoo qaba mucaanii jiraachifachuun dadhabu. Waan biraa maal qaba? Fayyaa dhiisi fayyaa hundi keenya iyyuu qabna. Gurbaani maatii qaba gaa. Haadhaaf abbaa obbolaan qabu malee maatii qaba. Maalirraa dhumanii maal qabadhaa? Waaqatirraa fudhata. Maali? Kan uummataati. Mucaan kan uummataati. Amma tolasaan waamaa sirriiqaan dirribaan waama hundumtuu waamanii guddisanii mucaa uummataati. Akka kooti. Mucaa uummataati. Uummata guddise. Mucaa biyyaati. Malee kan nama tokkoyyuu miti. Hundumaa isaantu biyya dhashee mucaa. Ibsuu hin dandeessu. Sadiisiiti. Qabeenyaa maal qabaadha? Malee waa'ee qabeenyaa fakkaatii. Maal qabeenya maal Maal fakkaataa? gaafa walitti dhufu qabeenya qabna? Maal qabna? Na Ijoolleen ka fidan. jiraachiste. An jiraachaa jira amma. Amma jiraachaa jira amma nama du'e gararraa jira. Inni kun maal fakkaatee deemtu kun maayii? Bishaan maalii fakkaate? Dulluma keessa naa faayidaa maalii naa qabu? Mucaan koo karaan darbee akka isheen dabartu hin barbaadu. Ani kan hundi miilli kee qamaacaan sun erga marga dhuftee nuti kan kun uffatti bashaaddee deemtu. Nuu haadha suutan bashaadee. Maal akka hin dabarse nuti beeku. Nama fuulduratti cufa. Mana namaatti akkatti jaarsummaan ergamaa jiru argaa irra. Argaa irra ijoollee biyyaa ta'e akkatti ergamaa jiru. Ati waan dhufutti mucaa fuutee laata? Hin jedhu kanarratti hin jedhu. Hin jedhu. Iddoo maalii suumee mana kanatti maal faana jiraata? Hin ta'u. Jaarsummaa ollaa kana ergamaa jiru. Ati jikee hin arguu. Argeera. Maarree mana namaa hoo abaaboo mungoo konkolaataatti feessanii hidhu kana naa ilaalati. Kana qotanii baasan immoo kan an maal? Jara nagartaa. Inni akka jara kana. Mee asii ol ilaali. Jifuudha. Asii ol ilaali jara kanaa. Nama akka kanaa nama keessa jira. Amma tu garbaadee nagartaa nama gidduudhaa nama akkasii. Eessaa barbaadanii nutti ergan kana. Tuffii dhamni kun. Tuffii amma argamuudha kan nutti ergu. Namni akkas fakkaatu. Kan jaarsoliin isaa kana fakkaatan inni maal fakkaatattee yaaddannu. Maatii jara kanaatti hidhattee dabalamti mucaan koo. Maatii maalii qabaayyuu kan eessaa fuunaan nutti ergan. Amma kana keessa wanti namatti hin jiru ta'ee addaati. Yaa waaqi ibidda kee. Ta'u.
Abbaan nagaadha sunuma. Haadhatti tula akkasitti na qabe. Anuun talittiin ilaaluu dhufe ishee miirra ishee. Ani kan hin jedhu. Eessa biyyi keessa? Mucaan eessa jira? Biyyaa dhufne noo. Biyyaa. Biyyaa miniyaadha. Asuma dhufne yoodha. Sa'aatii ma 24 caalaa nama deessu tasumaan kunnaan asumaan dhufu lafa dhufne yoodha keenya fagoo miti. Ansiin hin jenne ilmoon namaa biyya alaatti heerumsiifata. Anaafatu atoo eessatti ergaarta? Asii gadi biyyatti asii gadi ergaarta. Jaarsummaan achiisii dhufaa jira. Beekaata achi jiraata. Beekaachi jiraata. Ilaasaa kan achi jiraata. Ittiin kun na qabdee mana. Amma antala keessan gaanuu laattu innis hin gaafanne maal akkan goonu reemu? An kan hin jedhu mee gurbaas hin jettan kun barumsa amman baratee hojii immoo maal hojjeta? Hojiitta mana barumsa kutaa sadiitti dhiiseetu abbaasaa gargaaruuf biyya gargaaruuf fedhee hojiitta mana gaa gurbaan malee badaa barumsa natti inni ta'u. Amma keenya amma kutaa sadiitti jira naannoo keenya keessa isa waliin badhan. Maaree. Qalayyaa sabbarreessa naannoo keenya. Qalayyaa hunduma isaa sabbarreessa. Gaarii. Egaa akka gootanii gasiin kana fakkaatan inni maal fakkaataa mini? Mucichi seenyu akka ta'e barreerraa. Meenuu waamaa. Maayilli sidii? Keessan baanee akka kana taasisuun gaariidha amma sinima. Akka kabajamnee jaarsa taane jaarsolii biyyaa taane dhufne. Callisitti meeru. Jaarsolii biyyaa taane kan dhufne. Maal akka itti taasisuun maali? Durbimti namumti dhufee durbaa ofii nama harkaa fuudhu jiru. Manatti afaan baay'ee isaan ergaa jiru ofii naqaa jiru. Maayilli isin? Isin nama rifeensa lamaa isin hin gorfattanii maal manaa keessan hin gorfattanii? Anke silaa iyyuu haati manaa kana bira ol dabarraan sirrii mine abbaa manaa bira. Gatiitti keessan qoftee namatti deddeebiftu maayil nama of eeggadhaa gaariin ta'u kanatti. Maal akka itti taasisuun maali? Saayitii 24 deemnee dhufne nuyi. Maal duddi nutti jira amma saayitii tokko naamni masin. Maal durbaa fedhanii mana dhaabachuun maal? Yemmuu fuudhee akka ittiin fuudheen. Dhugaan siin jira. Maayil akkasii? Maayil akka itti wanni ta'uun? Kabaja keessan eeggadhaa malee isin maal? Durbumti mee ulfinaan namarraa ka'uun gaariidha. Callisatti ulfinaan namarraa ka'uun gaariidha. Narreebsistu? Simmanitti natti waamamani? Simmatti fidanii jara kan? Wattuu narreebi. Tuna ayyamanii. Ayyamanii. Maal silas maaliis taree? Araqee baatattee deemtooti. Maal akkamittiin dhiiste? Akkaraa keessan deemganii. Haadha manaa koo tulaan qixaatu. Anis aadaa eeggachuu fedhee malee maal kana biratti amti darbama? Amti darbama. Taliga. Mucaas hin jettaan na dhufu. Mucicha isa dhufuu hin jedhe. Maal fagoodhaam sa'aatii 24 deemnee dhufneen sa'aatii 24 deemee dhufa amma micaa'uun amma itti immoo naabannaan immoo naabannaa aadaadhaan immoo sirriidhaa addaa dhufuumsaa gaariidhaa. Mana sooddaa akkamitti dhufa? Kun marga nutti hin kennu. Maal jedhee dhufame? Safuu cabsinaa? Ati waan tokko nan dubbatin afaan kee qabadhu taa'uu duwwaadhaan na gargaara. Adhufu gurbichi. Fagoodhaa. Bilbilaa fi. Bilbilaan qabadhee waan beekuun hin qabnu bilbilaan qabu hin qabuun. Ati isaan bilbila baatta araqee hoo baattaa? Aina keetti dubbachuun martiin baaddaare. Keetti baadhu maal baadhu reemu waraansan darbatinaa mee jaarsummaa dhufneen. Na ulfinaan dhufne ulfinaa haasaa ulfinaa dubbadhaa gaariin ta'u keetti. Maal baadhu ree? Maayini? Mee bilbila gurbichaa naa kenna. Tangoonu? Gurbannee gabbannee amma tangoona maal? Timiga sida mo kan kana kenna buusee manaan iddoo salphinaan dhaabee nama salphoo biraatti mee dandaadha yoo ati atoo ati dandaadha akkuma xamaatii akkasiitti siquun gaarii miti simaafuu tu dhiibni sokkinee wayya. Sida dubbii kana qabda. Situtti deebise. Situtti deebisanii abiddatti siraa'uu inni ta'u. Haadhattiinuu mana qabde. Amma mee antalli immoo eerte amma mee antalli nagarree jumaanoo nagarree maa eerette amma isheen. Amma waa'ee ishee dhiisiiti. Bilbilicha natti hima. Qabadhaa gaa. Qabadhaa. Qarshii kee qabdu bilbilai. Abdi. Namicha nan obsa nan fixachiisin. Tole ergeettanii haa ta'u. Ergeettanii lafa salphinaa sin toof dhaabee haa ta'u duwwaa 9 65 duwwaa 8 Maal
gurratti qaban. Kaasaa malee bilbilli keessanii yaa'eera. Lakki alaadha. Alaadha. Alaa waayyaan jiru. Kaas suma bira. Alaam. Bilbila qabannee jiru. Lakki sirka suma harkaa iyyaara. Sirka iyyaara nu salphifte salphoo. Fuut waan sirka nan qaqqabin. Kana gaa gurbaan hawaasaa kana kan intala kee fuudhuu dhufe. Kanaaf natti sirbaa olte jira kana duukaa buute. Argaa argamni salphina kee. Anuma dha'ee. Nina yaade maaliin godhare? Jaalalatu na qabe. Isin hin qabne? Isuma. Maal ta'e mamichaa'u? Maal ta'e kun? Maal ta'e? Maal silamoo yoomii wallaalee dallaarraanoo sagaleen isaa gurra keessaan hin badu. Dallaa kana jalaan ni gama. Torban guutuu kana jala naanna'aa oolamne. Maal isin dallaaroo taalaan ture isin attamitti fuutanii isin isaanii attamitti fuutan kan tuun isin deemu asitti hin cabsa asitti cabsa. Boortuu tokko hin shiyaamantu akka kee kana dallaa jala naannoo. Mucaa kana fakkaatudha. Mucaa keessa itti dambadee amma nugu. Ittiin badu. Badu Mucaan ittiin badu. Badu. Maanni. Isaan hin qabnee jaalalli. Teesseen ilaalta. Ana bade. Teesseen ilaalta. Ana fitaa waraari bade. Fitaa waraari. Maal baddanii? Badii maalitti kun? Qeeqoo bade. Nama waan gootu godhe. Bicaarra irra baate antalli keessan irra baate itoo arra fuutee galee huntaa. Qeeqoo salphate. Qee nama guddaa qee fitaa waraari salphate. Abattee balaan taanu. Fitaa waraari qee kee badee har'a Hebel dutee sabaa keetti. Eebbaa kobbade. Fitaa waraarummaa kobbade. Irraan ishee galchaadha. Fitaa waraarii tarreessaa. Tarreessaa baddii. Gadee kee keessa yaate kaa. Irraan galcha kaadha. Temana kotti waraabde kaa. Gurmaa. Abatti lamaan kaa baatu gadi. Hin baatu. Kaa. Namoonni kaa. Akkatti irraa galchalatti shimee. Argite miti. Eekoo akkatti ishee kabachiisu. Erbeewwan kun. Ijoollee kana irratti agarsiifatta. Fitaa waraarummaa kee. Ija boolaa dhabdee baqattee yaadde. Kanaaf sagalee nuun gaatu.